Nagaan isiniif haa ta'u obboloota koo jaallatamoo nagaa keessanii akkam jirtu bakka jiraattanii karaa garaa garaa toora teelegiraamiitiin, toora yuutuubiitiin, tiriiniitii miidiyaa akkasumas karaa imoo, karaa waasaappii, karaa quunnamtiiwwan garaa garaa na hordofaa kan turtan. Kanaan dura akkuman sagalee Waaqayyoo isin barsiisaa ture isinis hirmaattuu eebba kana ta'aa akkuma turtan mata duree dhiiftee hin deemin jedhu. Kutaa tokkoffaasaa Yesuus hin dhiiftee hin deemin kan jedhu, kutaa lammaffaasaa immoo kaayyoo kee dhiiftee hin deemin kan jedhu wajjin ilaalaa turreerraa. Har'a immoo kanan isinii qabadhee too dhufe kutaa sadaffaa isaati. Kutaa sadaffaan isaa immoo maal dhiifnee deemuu hin qabnu kan jedhu uumama boqonnaa 39 lakkoofsa 1:23 kan jiru bu'uura godhannee kutaa sadaffaa akka wajjin ilaallu ta'a. Isaan dura mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo wajjin hin galateeffanna. Waaqayyo abbaa keenya gooftaa nusi galateeffanna ijoolleen kee ati abbaa keenya nuti immoo ijoollee keeti qooda bara baraa jireenya bara baraan nuu kennite maqaa gooftaa Yesuus hin galanniif ulfinni oqubaan bara baraan siif haa baay'atu. Kunoo yeroo kanas sagalee kee Waaqayyo obboloota koo wajjin hordofuuf dhaga'uuf barachuuf jirra. Barsiisaa dhugaan hafuurri qulqulluun maqaa Yesuus wajjin akka ta'u akka nu hubachiisu fedha jaalala kee haa ta'u dadhabaa mucaa kee na gargaari maqaa Yesuusiin ameen. Tole maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u kutaa sadaffaan maal dhiiftee hin deemin nuun jetta oo jettan kutaa sadaffaanii mul'ata kee dhiiftee hin deemin. Mul'ata kee dhiiftee hin deemin. Obboloota koo mata duree kana isin barsiisuu kootiin dura fakkeenya tokkoon isinitti hima. Muka gurguddaa saditu bosona guddaa tokko keessa ture. Mukti kunis tokkoffaan arbuudha, lammaffaan waddeessa, sadaffaan immoo qilxuudha. Waddeessis mul'ata mataasaa danda'e qaba. Qilxuunis mul'ata mataasaa danda'e qaba. Arbuunis immoo mul'ata mataasaa danda'e qaba. Gaaf tokko jarri kun mul'ata isaanii gaafa walitti himatan arbuun maal ta'uu barbaada jedhamee gaafa gaafatamu ani saanduqa gaarii kan warqeen faa keessa kaa'aman, kan meetiin faa keessa kaa'aman, kan mi'i gatii qaqqaalii gatii jajjabeeyyii ta'an kan keessa taa'an ani mi'a akkasii saanduqan ta'uu barbaada jedhee mul'ata isaa himate. Waddeessi immoo gaafa gaafatamu maal ta'uu barbaada mul'anni kee maal jedhamee gaafatamnaan an mul'anni koo doonii ta'ee namoota gurguddoo namoota beekamoo ta'an biyya tokko gara biyya biraatti imalchiisuudha geejjibsiisuun barbaada. Namoota beektota ta'an baadhee galaanarra ceesisee lafa kakuu isaanii lafa yaada isaaniitiin ga'uudha mul'anni koo jedhee himata. Isaan booda qilxuun immoo muktiin sadaffaan atoo maal ta'uu barbaaddaa jedhamee gaafa gaafatamu ani gaara gubbaatti ol ba'ee gaara namni hundumtuu asii ol ilaalu kan namni hundumtuu arguu danda'u gaara san gubbaa dhaabbadhee ulfina Waaqayyoo mul'isuun barbaada. Ulfina Waaqayyoo namoonni akka argan an ulfina Waaqaa mul'isuu barbaada jedhee mul'ata isaa kana himata. Isaan booda gaafa guddatanii gaafa jabaatan namni tokko qottoo fudhatee bosona seenu. Bosona gaafa seenu arbuu isa jalqabaa sana namichi qottoo fudhatee seenu kun arbuu kana hin mure. Gaafa muru saanduqa baay'ee barbaachisaa ta'uudha mul'anni arbuu. Namichi qottoo baatee seene kun garuu mureetu muka kana gongaa yookaan immoo saanduqa isa horiin keessaa atalaafaa nyaatan yookaan immoo galabaafaa nyaatan isa kana tolchee horii isaa ittiin qallabuu jalqabe. Mul'anni isaa garuu saanduqa gaarii saanduqa guddaa ta'uu ture. Egaa mi'oota baay'ee qaqqaalii baachuudhaaf kan yaaddame horiitu keessaa akka nyaatu ta'e. Namichi mure sun saanduqa mul'ata muka sanaa wajjin hin deemne isa hojjete jechuudha. Galanni guddaa Waaqayyoodhaaf haa baay'atu. Haa ta'u mul'anni isaa kana bira hin ga'e moo hin geenye? Waddeessi immoo mul'anni isaa ani nama biraatiin wanti baachuudha namoota gurguddoo ta'an baadhee galaana gubbaa oofuudha waan ta'eef namichi qottoo baatu kun ammas dhufee waddeessa kana gaafa muru innis mul'ata isaa kanaan qooda namoota gurguddaa baatu namichi kun muree raawwatee bidiruu xiqqoo ankoloo irra taa'anii fa'aa qurxummii qaban ishii xiqqoo sana hojjetanii mul'anni waddeessas achitti hafe. Inni itti aanu qilxuudha. Qilxuun immoo mul'anni isaa maal ta'uudha isinitti fakkaata. Mul'anni isaa gaara gubbaatti ol ba'ee ulfina Waaqayyoo mul'isuudha waan ta'eef yeroo gannaa bakakkaadhaan dhahamee kufe inni immoo bakakkaadhaan dhahamee tokko kufe bosona san keessatti.
Achi ciisee baay'ee gadde mul'ata koo bira nan kadhee mul'ata koo bira hin geenye karaa tana fee mul'anni koo tulluu tolbee ta'u ulfina waaqaa mul'isuudha ture garuu mul'ata koo bira nan kadhe jedhee baay'ee gadde galanni guddaa waaqayyoo dafaa baay'ee gara arbuuttanis deebisa arbuun saanduqa ulfinni miiga qaaliin mii guddaan keessatti ol kaa'amu mul'anni isaa yoo ta'u inni garuu horiin kan keessaa nyaatu saanduqa yookaan gongaayas jennuun isa horiin galabaa fatalaa keessaa nyaatan ta'ee hojjetame. Dinqiidha lafa mul'ata ofii nan qatu namni gaaf tokko gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dhufeetoo dhalatu Maariyaam gooftaa Yesuusin kan deesse gooftaa Yesuus ulfina guddaa kabaja guddaa mootii moototaa guddaa gurguddootaa kan ta'e mul'ata isaa sana bira akkaataan inni ittiin ga'e gooftaa Yesuustu dhaqee iddoo horiin gataa keessa nyaatu iddoo horiin galabaa keessa nyaatu sana dhaqee achi gubbaatti gatame argitanii qilxuun yeroodhaaf akkasaa ta'u malee yeroodhaaf horiin keessaa gataa nyaatu malee waan qaqqaalii baachuu yoo ta'u iyyuu gooftaa Yesuus hin baate maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u waddeesni immoo bidiruu xiqqoo ta'e haa hojjetamu malee Yesuus kun guddatee jabaatee gaafa taa'ila jalqabu qarqara galaanaa dhaqeetu muka mul'atni isaa mootota baachuudhaaf ture sana muka sana bidiruu sana yaabbatee achi gubbaadhaa wangeela barsiisuu jalqabe. Agartanii mul'anni waddeessaa namoota gurguddoo baachuudha. Guddaa gurguddootaa kan ta'e gooftaa Yesuus hin baate. Amma kana yoo ta'e kan qilxuu tafe. Qilxuun immoo mul'anni isaa maal inni tulluu gubbaa irratti asii ol bahee ulfina waaqayyoo agarsiisu ture. Isaan booda inni immoo bakka akkaadhaan dhaamee bosona keessa ciise yaa mul'ata koo jedhee gadduun namni. Ansaas akkatti raawwate qaba. Gooftaan Yesuus tajaajila isaa xumuree gaafa fannoo gubbaatti ol ba'u mukti gooftaan Yesuus irratti fannifame sun qilxuu sana ta'eetu Yesuus Kiristoos fannoo san gubbaatti ol ba'ee fannifamee dhugumaan qilxuun ulfina waaqayyoo gaara gubbaatti ol ba'ee Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa isa ta'e kana addunyaatti agarsiise. Waan tokkoon isin hin jedhaafan. Mul'ata keessan dhiiftanii hin deemina. Ayyaana keessan dhiiftanii hin deemina. Mul'ata waaqayyoo isin keessa kaa'e. Ayyaana waaqayyoo isin keessa kaa'e. Dibata waaqayyoo isin keessa kaa'e. Ergaa waaqayyoo isin keessa kaa'e dhiiftanii hin deemina. Sababbii isaatiiyyuu akkas ta'uun yeroodhaaf. Akkasitti bakka akkaadhaan rukutamuun qilxuu yeroodhaaf. Akkasitti waan horiin keessa nyaatu ta'uun arbuu yeroodhaaf. Akkasitti bidiruu xiqqoo ta'uun waddeessaa yeroodhaaf. Deemanii garuu lafa mul'ata isaanii hin hanqan, lafa abjuu isaanii hin hanqan, lafa kaayyoo isaanii hin hanqan. Kana jireenya Yoosefitti deebisee seera uumamaa 39 hin deebisa. Yoosef abjuu gurguddaa obboloota isaa gidduu taa'ee arge. Abjuun inni arge maal? Obboloonni isaa 12. 12 sana keessaa nadoo otoo aamaa jirru nadoon 11 kukkufanii ankoo kaatee dhaabbatti jedhee abjuu kana arge. Gaafa abjuu kana dubbatu namoonni abbaan isaanii haati isaanii ijoolleen itti qoosaniitu fuudhanii Yoosefin boolla keessa buusan. Achi keessaa baasanii gara Gibxitti gadi gurguran. Kana hundumaa gaafa ta'u Yoosef mul'ata isaarraa ija isaan kaafe. Mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Mana mootii sanaa seeneera. Niitiin Paaxifaar sun qabattee mul'ata isaa hin dhiifne cubbuu irratti. Obboleessi kun boollatti illee gadi bu'eera. Mul'ata isaa hin dhiifne. Obboleessi kun obboloota isaatiin gurgurameera. Mul'ata isaa hin dhiifne. Obboleessi kun gadi bu'eera. Mul'ata isaa hin dhiifne. Hin dhiifne mul'ata isaa. Deemee Yoosef bakka mul'ata isaa gaafa ga'u barri rakkinaa torba akka dhufu dubbatee barri rakkinaa torbaan sun hin dhufe barri quufaa torba hin darbe. Isaan booda obboloonni Yoosef warri Yoosef gurguran sun warri Yoosef akkas godhan sun warri Yoosef miidhan suni barri rakkinaa torba dhufnaan Yoosef gara biyya Gibxitti gadi bu'ee raawwatee achitti waaqayyo isa guddise gara mul'ata isaatti dhufe gara abjuu isaatti dhufe gara kaayyoo isaatti gaafa dhufu waaqayyo gooftaan Yoosefin hoogganaa godhee biyya san gubbaatti gaafa muudama kennuuf gaafa mul'anni isaa gaafa raawwatu obboloonni isaa midhaan bitachuudhaaf gara Gibxii gadi dhufan. Maqaa waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isaan booda nadoon 12 11 kukkuftee 11 takkottiin kaatee dhaabbate suni Yoosefin dhaabbata. Obboloonni isaa jalatti kufanii hin gugguufanii. Yoosefi jedhanii waan baay'ee terarii guddaa keessa galanii Yoosef jalatti gugguufanii. Lafa mul'ata isaa ga'e Yoosef. Maaliif jennaan
boollatti gaafa gadi bu'u mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Mana hidhaatti dabarfamee gaafa kennamu mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Niitiin mootii gaafa ija irra kaawwattee wajjiniin bashannanna wajjiniin taphanna gaafa ittiin jettu cubbuu yerootu jedhee mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Rakkoo yerootu jedhee mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Haala yerootu jedhee mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Siyaasa biyya sanaaf jedhee mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Argachuuf dhabuu yeroo sanaaf jedhee mul'ata isaa dhiisee hin deemne. Deemee lafa mul'ata isaa ga'e. Deemee lafa abjuu isaa ga'e. Akkuma arbuu, akkuma qilxuu, akkuma waddeessaa lafa mul'ata isaa ga'e. Yoosef mul'ata isaa bira hin hanqanne. Maaliif jennaan gatii isa kafalchiisuyyuu, isa rakkisuyyuu, isa boochisuyyuu, isa mudduyyuu, isa hamjechuu baatuyyuu, isa guutuu baatuyyuu Yoosef kakuusaa bira ga'eera. Yoosef mul'ata isaa bira ga'eera. Yoosef kaayyoo isaa bira ga'eera. Maqaa Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo karaa kanaan na hordofaa kan jirtan mul'ata kee dhiiftee hin deemin. Abjuu kee dhiiftee hin deemin. Rakkattuyyuu, beeloftuyyuu, dheebottuyyuu, ila namni si miidhuyyuu, gadi buutullee, ol baatullee, fagaattullee, dhiyaattullee, eessallee yoo taate haala yerootuuf jettee namni sirratti ka'uyyuu, boolatti gasi darbataniyyuu, kiyyoon sii kiyyeeffamuyyuu, boolli sii qoffaramuyyuu, ani obboleessi kee maqaa gooftatti raajisutu dubbadha. Lafa mul'ata keetii sana hin hanqattu, lafa abjuu kee sana hin hanqattu, lafa kaayyoo kee sana hin hanqattu. Manaa baasee sin qaanisu sin jedha Waaqayyo gooftaan. Na gattee hin deemin malee, na dhiiftee hin deemin malee, mul'anni kun lafarraa harkifata jettee gattee hin deemin malee, ani sin dhiisu sin jedha Waaqayyo. Ani sin ganu sin jedha Waaqayyo. Lafa mul'ata keetii sana sin gaa sin jedha Waaqayyo. Mul'atan sii kenne sana, abjuun sii kenne sana, ani ofitti amanee tana si waame. Ofitti amanee tana sin jedhe malee, duras dandeettii kee, kaayyoo kee, amma kee gubbaatti amanee miti kana si waame. Kanaafiyyuu abjuu kee dhiiftee hin deemin sin jedha Waaqayyo. Dhiiftee hin deemin abjuu kee. Kiristoos hin dhiiftee hin deemin. Kaayyoo kee dhiiftee hin deemin. Abjuu kee dhiiftee hin deemin. Mul'ata kee dhiiftee hin deemin. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Dhiiftee hin deemin obboleessa koo. Mul'ata kee dhiiftee hin deemin. Du'i mul'ata kee wajjiniin homaan taatu. Boru abbaa dhaloota taata. Boru abbaa waldaa taata. Boru abbaa biyyaa taata. Boru abbaa warra beela'anii taata. Boru abbaa warra qullaa deemanii taata. Kanaaf iyyuu mul'ata kee yeroodhaaf jettee dhiiftee hin deemin. Mul'ata kee daqiiqaa muraasa jettee yeroo muraasa jettee dhiiftee hin deemin. Waaqayyo gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Waaqayyo gooftaan humna isaa nuuf haa baay'isu. Fakkii tokko isinitti himee tanan isinii goolama. Maartin Luuter bara dukkana bara rakkinaa kana keessa bara rakkisaa sana keessa dhaabbatee I have a dream jedhe. I have a dream jedhe. Maal jedhe isinitti fakkaata? Ani mul'atan qaba. Ijoolleen koo boru ijoolleen koo kan isaan kanatti aanitoo dhufan Ameerikaa keessatti bifa isaaniitti ilaalamee murtiin itti murtaa'u namummaa isaaniitti murtiin itti murtaa'a malee jedheetu waa'ee gurraachotaatii fi waa'ee warra adii gubbaatti qabsoo guddaa uummata gurraacha kanaaf geggeessan ani mul'atan qabaa jedhe. Mul'anni Luuter kan inni dhufee dhugaa ta'e gaafa Baaraak Obamaan waa'ee taa'usii galudha. Obboleettii tokko jaallatamoo. Kanaaf akkuma Luuter I have a dream jedhee mul'ata isaa sana immoo qabatamaadhaan kunoo nuti iyyuu ija keenyaan agarre I have a dream jedhetis. Mul'ata keessan immoo dhiiftee hin deemin. Mul'ata keessan immoo gattee hin deemin. Mul'ata keessan immoo tuffattee hin deemin. Mul'ata keessan immoo abdii kutattee hin deemin. Obsa fixattee hin deemin. Mul'ata kee dhiiftee hin deemin. Abjuu kee dhiiftee hin deemin. Kaayyoo kee dhiiftee hin deemin. Yesuus hin dhiiftee hin deemin. Waaqayyo gooftaan si haa gargaaru. Ayyaana isaatiif haa baay'isu. Kutaa afuraffaan itti fufaa. Eebbifamaa na hordofaa toora yuutuubii koo subscribe share gochuu hin dagatinaa. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waan kana caccaalu ganaan isinii qabadhee dhufaa. Subscribe keessanii na bira dhaabbadhaa. Eebbifamaa. Ameen.